Hello, hello, akkam jirtu? Nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii. Galatooma warri seentan ergaa keenya har'aa jalqabuuf jennaa namoota biraanii amma ga'utti abdiin qabagaa akka nagaa taatanii baay'een keessan bakka jirtanitti nutis gaa akka dhuunfaatti nagaadha. Biyyi keenya garuu nagaa miti. Kanaafuu dhibbantaa baay'ee xiqqoodha kan nagaa jedhamnu. An akka kootti dhugaa dubbachuun gaariidha. Hirriban qabu waa'ee biyya kooti. Hirribinan qabu baay'ee miidhama. Baay'ee itti miidhama. Maaliifi namoota hiyyeeyyii, namoota rakkatoo, namoota jireenya hin argine, namoota addunyaa hin arginetu rakkoo siyaasaatiin Itoophiyaa keessatti ajjeefamaa jira. Ajjeefamaa oola. Namoota ganaa hin jiraanne, jireenyi maal akka ta'e kan hin hubannetu, ijoollee xixiqqootu, daa'imatu waraanatti ergame waan hin taaneef dhumaa jira. Sammuun koo kanaaf nagaa nan qabu. Biyya koo waan hin jaalladhuuf. Warri nagaa taatan baga nagaa taatan jechuufi. Anis nagaa akka nama dhuunfaatti nagaadha. Wanti nurra ga'ee nagaa nun jechisiisu. Akka dhuunfaatti illee wanti narra ga'e waan hedduu jira ammallee. Wanta hedduutu nurratti hojjetamaa jira. Uummata keenya ijoollee keenya warra dhumtu malee keenya nun dhibu. Kanaaf yeroon akkas jedhu mooraalii dadhabee miti. Sirriitti kallattii moo'ichaati kan qabannee jirru. Kallattii kufaatii miti. Warra kallattii kufaatiif kallattii dogongoraa qabatee jirutu cimoof jajjaboo fakkaata. Warri dhugaa qabate immoo yeroof laafuu fakkaatu baay'ee dubbachuu dhiisuu danda'u. Garuu kan mo'atu isaanii jechuudha. Sagaleen kun nagaa malaadha. Kophaa mana dubbadha akka hin taane. Sagaleen kun dhagaamuu nama naaf ibsu. Akka inni kophaan dubbanne jechuu kooti hin beeku. Tekinikaalii kana kiliiverii miti. Waan akka tekinikaalii wantii kanatti. Namni tokko laminatti himaa sagaleen koo gaarii ta'uu dhagaamuusa akka nama rakkifne. Okay, sagalee kun dhageessu jechuudha. Kanaaf deebii laattu waan hin jedhu. Okay, fudhadheera akka dhagaamu. Egaa har'aa ergaa Oromiyaa bakkeewwan bilisoomaniin isinii fidee dhufe. Okay, nan dhagaa ni jira ulfaadhaa. Ergaa Oromiyaa bakkeewwan bilisoomanii kan mirkanaa'e keessa beektu yookaas maaloo otoo hin ta'in ergaa mirkanaa'e jechuudha. Oromiyaa bakkeewwan bilisooman eenyuun wbo'dha. Tarii baay'een keessanii fira qabduu, nama adda addaatti bilbiltanii mirkaneessitan ta'uu danda'a. Wanta adda addaa gootan ta'uu danda'a. Karaa adda addaa beekuu dandeessu. Warri kaan immoo sooshaal miidiyaa argitanii akkuma salphaa tokkotti darbitaniitu ta'a. Dhugaan jiru garuu Oromiyaa iddoon baay'eensaa bilisoomaa jira. Shakkii tokko malee jechuudha. Oromiyaan aanawwan baay'een bilisoomaa jiru. Aanaa hunda isaa kana listii isaa isinitti himuu miti. Garuu maaltu ta'e akkamitti bilisoome kan jedhu ergaa dabarsuun barbaada. Yookaas ergaa achii dhufe uummataan ga'uun qaba. Maaliif aanaalee biraa warra muuxannoo kanaa hin qabne bira ga'uu danda'a waan ta'eef. Yeroo waa'ee bilisummaa dubbannu, yeroo daandiin Oromoof ta'u daandii wabootii gaafa jennu namni baay'een hin hubatutti hin fakkaatu. Oromoon humna qaban se'u inni kaan humni jira faa jedhee namanu hin galuufi. Kanaafi advookesiidhaaf wantii qofaanii bilisummaan akka jirutti kan yaadu jira. Advookesiinis barbaachisaadha. Sunis immoo barbaachisaadha jedhee immoo kan dhuguma humna akka jiru amanu immoo jira.
garuu humni jiraachuusaa isa mirkanaa'een isinitti himaa jechuudha. Egaa aanawwan bilisoomanii baay'een dhageessaniittu. Aanawwan akka karaa lixa Wallaggaa akka Gidaamii, Begii, kanneen akka Qondaalaa, kanneen aanaalee kan biraallee hedduun wanti bilisummaa jala jiru. Naqamte jalaa akkuma jiranitti naannoo Naqamte naanna'anii aanaaleen jiran. Naqamte magaalaa guddaa waan ta'eef uummanni akka keessatti hin dhumnee fi warri mootummaa magaalaa keessatti lola barbaadu, warri mootummaa jenna egaa biltsiginnaadha. Kanaaf hin qabamne karaa kibbaa wanta jiru beektu. Even Arsii keessa namni maallatti maharraa afaan Oromoo haasofnaan hin kabajamtaa naan jedhe. Arsii keessatti shufeerii taatee afaan Oromoo dubbannaanii tiraafikii illee sitti hin buusan malee. Hundumtuu wanti wal qabatee jira jedhe. Sodaa guddaa dhufee jira jedhe. Siistemiin isaa sirraa jira. Doorsisi suni wantiin doorsisaa sun maal cabaa jira naan jedhe. Miilli biltsiginnaa citaa jira. Iddoo biraas ni jechaan jiru. Arsii maafan jedhe biltsiginnaanis OPDOs dhuftee achitti haara galfatte. Dhiyoo waan ta'eef Finfinneetti achi deemteeti kan haara galfattu ture. Arsiitti illee miilli citaa akka jiru odeeffannoo gahaadha kan hin qabu namoota achiirraa. Garuu aanaalee bilisoomanirraa ergaa isinii fidu akkaataatti bilisoomanii wajjin himuun gaarii irratti fakkaata. Egaa bilisummaan akkuma jenne Itoophiyaan karaa nagaa fi karaa dimookiraasii karaa marii siyaasaa waan jedhu cufteetti. Aadaa isaas hin qabdu, fedha isaas hin qabdu. Itoophiyaa warri jedhaman kun Itoophiyaanisti warri jedhamu kun aadaa sanaas fedha isaas kallattiin itti gaggeeffamus hin qabani, hin barbaadanis. Kanaafuu bilisummaa Oromiyaa gaafannu maaliin dhiigaan, lolaan, qawweedhaan jechuudha. Kanaafuu aanaaleen kun yeroo qawween bilisooman yoo fakkeenyaaf aanaa Begii fudhattan, Begiin baay'isee biyya guddaadha. Biyya guddaa yeroon isiniin jedhu Begiin magaalaa baay'ee turedha. Akkasumas naannoo potee neetworkiitu gidduutti na rakkisa. Begiin bakka yeroo hundumaa waraanni bilisummaa Oromoo qabatudha, qubatudha. Laggasee wagii faa dabalatee, marroo faa dabalatee waraanni bilisummaa Oromoo hundeemti isaa jechuudha. Achi bakki suni baay'ee bakka murteessaadha. Bakka baay'ee impoortaantiidha. Akkuma aanaa xixiqqoo wanti tokko miti jechuudha. Warra hin beeknettan himaa jira. Akkaataatti Begiin bilisoome qofaan isinitti hime ajaa'ibsiisaadha jechuudha. Lolatu gaggeeffame. Lolli suni guyyaa guyyaatti ta'aa ture. Torban lamaa fi lola xixiqqoo ni gaggeeffama. Yaalii xixiqqootu gaggeeffamuutu kaampii guddaa jirachi. Poolisii miti baay'ee akka aanaalee xixiqqootti yaadina. Kaampii waraanaa durdurii kaasee kan ture kaampii guddaatu jira. Lafa xiqqoo ol ka'aa tokko qabataniitu kaampii kana keessa waraana jira, meeshaa gurguddaa jira. Waraana hedduudha. Begiin baay'ee beekamaadha waraana. Qaamni waraanaa baay'ee beekamu jetti. Maaliif achirra bobba'u jechuudha gara wantoota Sudaaniitti, gara kallattii Asoosaatiin, kallattii adda addaatiin, hidha laga Abbayyaatti illee baay'ee dhiyoodha. Kanaaf yaaliin guyyaa guyyaatti ture. Ijoolleen wbo'n itti himu guyyaa yaaliin godhamu. Yaaliin yeroo yerootti ture. Isa booda gaa guyyaa tokko murteessanii buqqisuu qabnaatti walii galame. Gaafa buqqisuu qabnaatti walii galamu ganama hanga galgalaatti waraanni kan gaggeeffame. Isiniin jedheera kaampii waraanaa guddaa jira. Humna waraanaa guddaa jira. Humni poolisii jira. Kallattii adda addaan milishaan jira. Isaan kana guutummaatti buqqisuuf ganama hamma galgalaa guyyaa sanbata duraar godhame. Isa booda gaa guutummaatti cabanii maallaan jedhu namoonni natti himan tokko tokko warri kaan jechuudha odeeffannoo wanti adda addaatiin wanta mirkanaa'e. Si'ool guyyaadhumaa dhufee seenee jedhan guyyaadhumaa maaliif meeshaa gurguddaadha kan dhuka'e. Sagaleen meeshaa lolli akkasii
arginee hin beeknu naan jedhan. Warri kaan maal naan jedhanii warri lola keessa ture kanaan dura jechuudha. Lola bara durii beennaadha. Lola mana ga'u garuu in argine baay'ee qawweensa addaa kataansa addaa nuuf baay'ee cimaa ture jedhanii waan hin yaadamne ture. Isa booda haala addaatiinitu wantichi xumurame. Xumuramuu isaa duraa kaabinoota baay'eetti harka kennaa. Harka keessan kennadhaa nu waliin hojjedhaa jedhanii itti maa tura warri waboo. Kaabinoota kana keessaa gaa tokko tokko beektu gaa Oromoon inni kaanii hin shawwadama. Inni kaanii ittiin fakkaatu. Amma yeroo asii dubbadhu kana waboo humna qabaa kan hin jenne faatu jira yoona. Tokko tokko maal fiddati ati eenyufaa jedhee waboo arrabse. Waanuma fiddu unkaanii harkasitti kennuu miti atiyyuu dandeettiittiin as geessuu hin qabdu. Beekitaa eekkeedhaani atuu dandeettiittiin as geessuu hin qabdu. Ati maal taateefan sitti harka kenna mindinna waan ta'e jedhanii waboo arrabsaa warra turan jiru. Harka kennuu kan didan kan baay'ee wanti ta'an ni jiru. Kaabinee keessa isin jechaara. Isaan kun hundi isaanii darbaniiru. Umuriin isaaniitti darbeera itti gabaabbateera. We are sorry hin gaddina. Garuu kana maafan isinii kaase muuxannoo kanaa qabdi kaabineen iddoo baay'eedha. Maal jetti? Waboon dhufee footoo ka'ee sokkaa itti. Dhufanii footoo kaanii deemte eessa jirti? Hin jirtuu siin jetti. Hin jirtuu humna maalii qabdi? Dhuftee footoo kaateetu sokkiti ijoollee duuriyyeedha. Jetteetu kaadiree iddoo tokko tokko Oromiyaa keessaa warri mata jabeeyyiin akkasitti waboo xiqqeessiti. Warri kun baay'ee warra umurii isaanii gabaabbate hin darbu. Lola bilisummaarra jirra. Xiqqoodha jettanii tuffattanii wanti hin ta'ina. Warra beegiirraa baradha. Warra qondaalaa gidaamirraa baradha. Warra akkas gootan amma barumsa isiniif haa ta'u. Humna xiqqoo miti humna dhaloota haaraatu dhufaa jira. Dhaloonni haaraan kuni dhaloota garboomee sirna Itoophiyaa maqaa Itoophiyaatiin fiwudaalistoonni ijaarratanii bulu miti. Maqaa Itoophiyaatiin sirna fiwudaalistiin ijaare dhannee afaan nama tokkoo bira qofa dubbachaa biyyi sun kan keenya nuun hin jenne nuti garuu biyya keenya jenne keessatti ofumaa wanti taane wanta keessatti of hin argine. Ijoolleen keenya kan keessatti of hin argine. Aadaa see maalummaa see kan hin argine. Biyya akkasii jala dhaloonni bulu hin jiru. Kaabinoonni kaadiroonni Oromiyaa keessa jirtan warri siyaasni warra Abiyyi Biltsiginnaa siyaasni wayyaanee ni durii isin shawwade. Dubbiin isa durii miti. Kanaafan kana kaase. Dubbiin isa durii miti. Isin kan jiraattan hawaasa keessa. Hawaasa Oromoo wajjin jirtu. Boris isin hawaasuma keessattuu iddoo dhattanii hin qabdan baay'ee. Yoo ajajamtanii kallattii uummanni Oromoo jedheen. Uummanni Oromoo waboo waliin jira. Jaallattanii jibbitanis amma wanta beeketti jettemu ganaa sitti mufan jira wanta uummanni jedhu. Kanaaf kaadiroonni mormitanii humna dhufuuma humnaa hin qabdu warri jedhanii umuriin isaanii darbeera. Waan goonu hin qabu. Wanti godhamu waan hin jirreef darbanii umuriin isaanii jechuudha. Yoo xiqqaate kaabinoota keessaa nami 5 umuriin darbeera. Jireenyatti himanii kana caalaadha baay'eedha kan jiranii maaliifi hin amanne baay'een nama. Isinii galee humna waboo Oromoo hedduu hin amanne maaliif? Waboon Oromoo keessaa ba'e. Oraatarii miti. Oraatara jechuun garmalee warra dubbatu miti. Akka warra tplf kanallee warra tigray kanallee waan xiqqoo godheennis miidiyaa gadi inni ifatu akka Biltsiginnaa. Kanaaf baay'een nama amma dadhabama meerreessa jiran ni jedha. Maaliif ala kanas kan jiru miidiyaa baree. Wantinis miidiyaa baree. Kaabinoonni miidiyaa kana bartee akkas taatee shawwadamte nyaatamte. Oromoon humna ijaarrachaa jira. No more kan jedhudha. No more jenneerra. Humni Oromoo jaallattee jibbitees ijaaramaa jira. Waraanaan ijaaramaadha. Wanti dippiloomaasiin ijaaramaadha. Kallattii hedduun humna Oromoo ijaaramaadha. Baay'een namoota humna Oromoo namoota miidiyaa irraa waan eeganiif. Namooti miidiyaa irraa qabnu siyaasa fuulduratti ilaaltanii xiinxaltoota siyaasaa ta'uu danda'u. Baay'een isaanii akaadaamishiyaanota.
Akka nama bishaaniin karaa saayinsii sana yaada. Wanti Oromoo garuu kan ijaaraa jiru dhaloonni ka'eera. Himuun dirqama miti. Dirqama wanti isaa himuun qabu. Dhaloonni haaraan sirna addaatiin biyya sana sirreessee ijaaru karaa ka'ee hojjechaa jira. Diinni nyaachuun qabu jennee hin dubbannu waan baay'ee. Hojii isaa garuu hin argitu. Hojiidhaan hin argitu. Kanaaf yeroo bilisoomsan gaa wanta baay'ee dubbadde lola guyyaa tokko guutuu ta'e sanaan jechuudha hin cabee guutummaa guututti warri lubbuun hafe baqatee ba'ee warri kaan wanti ta'e baay'een egaa lola keessatti wanta ta'u beektu guutummaatti magaalaan hin qabame waan nama ajaa'ibu keessa uummati siviiliin miidhame hin jiru. Siviiliyaaniin miidhame hin jiru kan namni achi naannootti beeku. Ajaa'iba bara lola ta'ee wanti siviiliyaanii tun ta'e magaalaa keessatti namni mana isaa keessa rafe manuma keessa ciciifne jedhanii bakka namni hunduma naan baane gaafa ba'anii bakka bilisoomee argan. Aasaa maroon godhe argitaniittu leengadda warri miidiyaa laaltanii jechuudha. Lafa ni dhaabatee aasaa godhu sadaffaa beenna. Isa booda hin bilisoome. Har'a maal naan jedhu beektu namoonni waa'ee isaan naan jedhan. Nagaa nuti qabnodhanii nagaadhuma hin jirre qabnaadha. Namni hamaa walitti dubbatu hin jiru. Hammeenyi hin jiru. Walitti wantoonni hin jiru. Nagaadhaaf gammachuu tokkotu nu guutee jiraadha. Warra akka sadii humnaan beektu ijoollee qeerroo amma qabsooftu nama wanti miti nama gurguddaa fata akka nuun jedhama. Nama gurguddaa isa jaarsa wantoota waan isaan beeku nagaadhaan guunneedha. Nagaatu nu guuteedha. Namni tokko walitti hammeenya hin dubbatu wanti walitti hin buutu. Jaarsi tokko maal naan jedhan beektu adurree fantuutu walitti hin bu'amma naan jedhan nagaatu dhufee guuteedha. Ana wbo'n bilisoomse jechuudha. Nagaadhaan guunne biyya oon eeguu akkam jennaan kan yaada uummataas kan isitti maafu in eeguu jennaan sirriitti biyya eegaaruudha. Konkolaataa mootummaa dhiisaa bashiidha bakka hin fudhatame kan hundisaa bakka biyyi kan isaati abbaa biyyaatu fudhate jechuudha. Ammas akka durii miillaan deemu wantoon hin jiru. Konkolaataan kan mootummaa kan waraanaa maal ta'e jechuudha. Abbaa biyyaatu dhufe jechuudha. Abbaa biyyaa dhufe. Osoo siviiliyaaniin hin miidhamin otoo waan ta'e waan tokko jechaa ture miti. Dhimma Itoophiyaa kanarratti yeroonsaa yeroo waaqayyooti. Yeroo murtootii jennee dubbanna. Warri namanne dhiifama naa godha. Waaqayyootti jechuudha. Kan namannis waan jiruuf kan nama dhaggeeffatu keessa hundatu jira. Mirga keessan tokko miti. Anna namana waan ta'eef. Yeroo murtoo waaqayyooti. Yeroo murtoo waaqayyoo ta'u maaliin beektu jal'ootaaf wantoo qofti keessaa ka'aniitu siviiliyaanii uummatinni wanti otoo waan ta'ini dubbiin xumuramaa jechuudha. Warri hammeenya yaadan kun garuu siviiliyaaniin akka dhuman barbaadu. Magaalaan akka diigamu barbaadu. Osoo magaalaan hin diigamin muuxannoo sanaan akka wantichi dhaalaa jira jechuudha. Humni kun yaa'aa jira bara bishaan yaa'u beektu. Durii bo'ii faa jal'isii faa yeroo jedhanii wantii godhanii ani nan beeka. Hiyyaa'a miti yaa'eetu jiisaa deema. Yaa'aa jira humni Oromoo. Humni waboo yaa'aa jira. Deemaa jira. Yaa'eetu gara Finfinnee gara giddu galeessaatti kallattii arfaniin yaa'aa jira. Kana beekaa. Yaa'ee dhufee ni dhuunfataa jechuudha. Carqii gaddaa sana dhufee ciree hin kaasaa jechuudha. Carqiiwwan gaddaa kan bara dheeraa namoota keenya miidhe, namoota keenya kan rakkise, kan nu gidirse, kan boo'icha fide, kan akka hin jiraanne nu godhe. Osoo nuti hin jiraatin jiraatteetta kan nu jedhu, kan nu murteessuu barbaadu, kan nutti faradu. Maqaa keenya, ilaalcha siyaasa keenya, qabeenya keenya kan saamu. Kana hundumaa sirreessuudhaaf Waaqayyo yeroo fideera. Waaqayyo immoo ijoollee waboo kana fayyadamaa jira. Jaallatta jibbitanis. Kallattiin kan biraa baay'een hin jiru. Namoonni amantanis
amanuu baattanis kallattiin Oromoo inni sirrii kallattii sanaan. Kanaafuu wantooti naannoo bilisooman kanatti ta'ee egaa akka ergaasaa correette jechuudha. Nagaa guddaa, bilisummaa guddaa, gammachuu guddaa, ayyaana guddaatu dhangala'e jiraadhanii. Namni hin qotata, hin bitata, hin aramata, hin gurgura, fataalee jiraata. Garuu mootummaan geggeessu mootummaa waraanaadha. Sirni wanti ijaaramaa jira, namoota leenjisaa jiru. Wanti hunduu wanti isaa eeggatee hojjetamaa jira. Kun maal jechuudha beektu? Akkasitti deemaa jechuudha. Karaa nuti neenneeni wanti baay'een dhufa gaafa jennu namni baay'een hin hubanne. Humnuma xiqqoo namni yaanne namni baay'een tuffatee maal jedhuunitu wanti guddaan dhufa. Amma baay'een keenya TPLF hin eegnaa, TPLF humna guddaa qaba, isa dhufe wanti ta'a kan jedhee jira. Keenyan dubbatu waan ta'eef. TPLF Tigraayin bakka bu'ee dhufuunsaa sirriidha. Rakkina hin qabu. Humni kana boodaa garuu humna uummata miidhame harka jirudha. Inni akka durii tokko an olanaa kan akkasin ta'a wanti jedhu hin jiru. Waaqayyo balbala Oromoo irraa banaa jira. Gaafa Itoophiyaatti Oromootti cufame uummatoota biyya sanaattis hin cufama. Carraa sana akkas godhee uumame bakka lafichatu. Oromootti cufamnaan uummatoota Itoophiyaa keessa jiran maqaan isaanii hin kaane hedduttis cufamaa. Oromoo irraa gaafa banamu Gumuzirraa, Sinaashaarraa, Maao Koomoorraa, Kibba keessaa Koonsoorraa, kan biraarraa beer biyya tasaarraa hin banamu. Kuni sochii ji'a ja'a keessatti yeroo sochii Oromoo sana mirkanaa'eera. Hundumtuu babba'ee miidiyaatti ofii isaa dubbatachuu, yaada isaa ibsachuu, naannoo ta'uu, of bulchuu, sochii adda addaatu gaggeeffame. Isa kana dhufeetu sirni nafxanyaa rukute. Amma lolichi qaamota lama gidduu ta'eera. Lolli Itoophiyaa keessaa amma qaama lama gidduudha. Qaamota dhugaa bilisummaa fi dhugaa uummata isaanii mirkaneessuu barbaadanii fi qaamota bittaa barbaadan gita bittootaa. Yaada gita bittootaatiin kan socho'an gidduutti ta'eera. Sirna nafxanyootaa jechuudha. Abiyyi waa'ee nafxanyaa dubbatee jiran dhugmatee hin beeku. Nafxanyaan numuu hin dandeenye jedha warri TPLF jedhee wanti dubbatee kanaafuu jabaadhaa jedhanii nafxanyaa dhofin jechuu isaatii jedheera jedhan ani hin dhageenye garuu hin dhaggeeffanne namni wayii akka itti natti himnaan amma namni miiltoon tokko natti hime akkas jedhee Ameerikaarraa ani garuu hin dhageenye. Yoo dhuguma akkas jedheera ta'e hin mirkaneeffate jechuudha. Kanaaf nafxanyinnati gaafa jennu namni baay'een hiika isaa hin hubanne. Amma gaa hiiki isaa eenyurraa sii gala beektaa? Jechoota warri amma waraana achi ba'anii dubbatan jecha isaaniirraa sii gala. Maal jechuudha? Hamaa ta'ii jal'aa ta'iiti barleessi barbadeessi warra jedhan kana jechuudha. Badii barbadeessi hammeenyaan jibbaan loli warri jedhan kun warra hafuura nafxanyummaa sana hafuura seexanaati. Namni si balleessuu si barbadeessuu wanti godhu አይምሮ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ያለ ሰው የሰዎችን ሞት የሚመኝ ሰዎች እንዲሞቱ ቀንና ሌሊት የሚሰራ ጥላቻ እየሰበከ በዚህ በጥላቻ ግደላቸው ብለው የሚነሳ ሰውዬ አይምሮ በሰይጣን ቁጥጥር ስር ነው። ይፈመና ጎዳ አማርኛ ግዱ ገልቹኮ ሰሙ ሳኒ ቶአኖ Seexana jennamti biyya Itoophiyaatti nama amantii hordofaa seexana jechuun waan hamaadha. Faallaa wanti waaqaa jechuudha. To'annoo seexanaa jala warra jiru. Namni nagaan sana hin godhu. Kanaaf namoota nagaa wajjin miti jechuudha kan wal lolaa jiru. Mataan isaanii kan darbeedha. Kanaaf humna Oromoo ijoollee kee jabeeffachuun yeroo kana. Naannoon bilisoome gammadaadha. Naannoon bilisoome nagaa qaba. Dhugaadha akkasuma isaantu naan jedhe. Ani biran jiru soba isinitti dubbadhu bu'aa tokko hin argadhu. Yoon soba
nan kassara kisaaraa malee bu'aan argadhu. Addunyaan kun soba baay'ee bare siistemii tokkotu jira siistemii wanti immigireeshinii maal ilaaleen nama hedduu yoo isa sobuuf baay'ee ta'a. Yoo dhugaa dubbatte immoo siin ta'u. Maybe warra addunyaa lixaa keessatti wanta akkasii mudateera. Waan akkasii yeroo baay'ee mudata. Garuu sobee nagaarra deemu hin danda'u. Qilleensarra yaada koo isinitti himu. Baajata baafnee karaa mirkaneessine namootarraa. Baay'ee hafuura gammachuutu jira. Hafuura gammachuu. Warri baankii daldala Itoophiyaa qofatu baankii irratti immoo isinitti himuu qaba. Baankiiwwan nagaa isaaniiti. Baankiin daldala Itoophiyaa kun egaa wanti mootummaatiin wal qabatti. Ishee qofatu xiqqoo girrigirrii wanti ta'uu barbaade kan biraa nagaa. Wanti hundu eegamaadha. So mushurraan dhufaa jira simadhaa bakka jirtanitti. Qabsoon Oromoo Ameerikaa hin jiru, Awurooppaa hin jiru. Qabsoon Oromoo Oromiyaa jira. Ija keessan Oromiyaarra kaawwadha. Qabsoon Oromoo shaqaxa miti. Fudhamee wanti ta'e hin galamu. Miidiyaan qabsoo Oromoo baay'ee nu guddiseera. Thank you very much. Qabsoo Oromoo garuu miidiyaan hin geggeessu. Miidiyaan uummata barsiisa, uummatatti agarsiisa, dhugaa jiru ibsa, daandii qajeelu, saayinsii agarsiisa. Kanaafiyyuu jabaachuudha. Ijoolleen kee dhufaarti. Warri waboo nuti gargaarus dhiisnus moo'icha Oromoon dhufa karaa isaanii. Yoo dhiisne numatu gaabba. Gargaaru immoo gammanna. Oromiyaan gaafa sirriitti bilisummaa ishee gonfatte biyyi sun waliin itti fuftiif dhiiftiin kan biraa ta'e waliin isa jedhu yoo fudhan Oromiyaan madda beekumsa, madda nyaataa, madda wantoota hedduu taati. Namootaaf madda waan baay'ee taati. Kanatti shakkii qabaatina. Lolichoo jabaachaa deema. Laafaa deema jedhee namoonni yaadanii ibsan jiru. Waraanni harkatti dhumeera, sun harkatti dhumeera. Amma kan hafe jaarsoliidha. Uummataa wanta jedhan jiru. Akkasumatti ragaa nuti qabnuuni hin dhumne. Namni hedduun dhumeera waraanni. Waraanni gurguddaan ammayyuu jira. Ethiopiyaan waraanni duraa dhumeera, minaamin dhumeera ni jedhu suni ragaa sirrii miti. Mazzanaagaati isa jedhan keessa kan seenu. Waraanni Iddaasee giddibii Abbaayii eegu jira, baay'ee jira. Somaalee keessa baay'ee jira. Dangaa bahaa baay'ee jira. Waraanni jira. Garuu waan tokko isitti wanta danda'an hunda fayyadamu. Hanga Finfinneetti dhiyaatamaa dhufu warri hammeenya keessa dhufus waan danda'an hunda fayyadamuu isaanii hin oolu. Garuu balaan biraa immoo achiin hin dhufa. Lammiileen alaa kun gaafa ba'anii dhuman dubbii baay'ee xumurama. Kanaaf aanaaleen adda addaa kana dhaggeeffattan shakkiin qabaatina. Waboon ijoollee keessan, wantii keessan, adaraa Oromoo. Nuti gaafa Abiyyi Ahmediin daandiin siyaasa isaa sirrii miti hin deeggaru jennu waa dhabnee miti. Otoo Abiyyitti sinneekoo ministeera ta'a. Waan nu akka ijoolleen booddeeti baramu. Kan ministeera ta'e waggaa 34 akkasumatti umuriin koo 30 keessa. Kan waggaa 31 lamaafaa jira. Itti sinnaan hin taata. Nama wanti hin qaban Abiyyi Ahmed wanti hin qaban. Rakkina biraa. Garuu waan tokko isitti kallattiin siyaasaa Abiyyi Ahmed completely oppose godheera daandii Oromoo jenneerra. Oromoo qofa miti daandii uummatootaa kan cufuudha. Mootummaa warra totalitariyaanii warra wanti hundumtuu giddu galeessaatu warra kaanitti filoo gochuu qaba jedhanii amanan one way communication warra barbaadan garee afaan salphaadhaan sitti immoo hiika isaa garuu hin beeku afaan garee duuriyyootaati. Duuriyyeen siyaasa keessa seennaanii siyaasa duuriyyee gaggeessiti.
Maa jechuudha kun? Yoo yaada kee ibsattee qabdee siiti. Yoo ati ittiin mormite qabdee siiti. Maa jechuudha kun? Yedenaggaxee duuriyyee ነው. Duuriyyee naatee jechuudha. Sidii galee duuriyyee sodaattaa duuriyyee naatee. Nama yaada ibsate qabee hidha. Nama qo'aa tokko farkaan qabde bara. Jowaar Mohaammed amma shugguxii qaba. Jowaar Mohaammed amma kilaashii dhukaasa. Yaada bara kan inni dhukaasu. Miti Jowaar Mohaammed yaada siyaasaatiin raajota amma biyyi biraajan kana harka meeqa naanna'a. Raajii siyaasaati. Haala salphaan yoo ibsite harka meeqatti naanna'a. Namichi kun waan inni yaada ibsatuufitu jibbu jechuudha. So ati yaada ibsattee nama yaadaan qabsaa'u, nama beekumsaan qabsaa'u balleessuudhaaf akka itti malee agarsiisu yoo ta'e ati yeroo hundumaa akkamitti waa yaadaa yaadda. Isan ittiin si balleessu qawwee sanatis fudhattaa jechuudha. Gaafas maaltu dhufa jechuudha? Iddootti galti. Dandeettii qawween qaban asmaarota. Warra biyya sana jeequ kun argitaniitu ni amma hundumtuu zamichaa loonni jedhu kun asmaarii dabale. Footoo ka'eetu viidiyootti dubbate deebi'ee hoteela rafa bare. Dargaggeessi garuu wal ajjeesa. Dargaggeessi Tigraayis inni kan Oromoos inni gara bilisiginnaa guruddoo adda addaa wal ajjeesa. I'm so sorry. Dhalooti qoosaa dhumaan jiru baay'isee. Dhaloota hedduu dhumaa jira. Human resource dhabaa jirti biyyi sun. Kan bor biyya sana misoomsuu dhabaa jirti. Maal godhan garuu carraa dhumaati waan ta'eef warra isin yuunitalistatan sana aadaawii warra jedhamanii waaman. Anillee aadaawwiin jiru totalitariyaanota warra jedhu sana carraa dhumaa isaaniiti mootummaan kun isaaniif. Once they lose it injiru lammaffaa Itoophiyaa keessatti ideologiin isaanii dhumaadha jechuudha. Maaliif al tokko Oromoon positionii isaaf malu qabatee jennaan ummatoonni Itoophiyaa hundumtu empower ta'u. Ani kanaaf dhiifama naa godhaa warra akkamii keessa beektumman warra Oromiyaan daftee cituu qabdi jedhu keessa hin jiru. Ani hin jiru isa keessa fakkeenyaaf isin dhossu akkana jibbitan beeka baay'een keessa warra akka itti yaaddan. Oromoon positionii isaaf malu qabatee Itoophiyaa irratti ummatoota empower godhee jechuudha. Powerfully godhaa jechuudha ummata. Borii duuriyyee wayii akka garee Isaayyaas akka garee warra amma biyya jettu kana Yuudaalistoota kana kaatee akkasiin naannoo sana hin jenne Oromoo siistemiidhaan empower isaan godhe biyya sana akka daraaru gochuu danda'a, akka guddatu gochuu danda'a. Barbaachisaa taanaan ikkoo seenaatti dhumna seenaatti dhumna yoo barbaachisaa ta'e ikkoo Itoophiyaadhuma Oromiyaa jetta malee barbaachisaa taanaan Walloo eenyuuf dhiifta? Baardaariin eenyuuf dhiifta? Baardaar baay'ee lafa bareedaadha beektu. Akkuma jirutti naannoon sun naannoo Oromooti. Ilmaan naadinsaa jedhanii moggaafatan fakkeenyaaf aanaalee isaa. Ilmaan dhinsaati. Baardaar zuuriyaa waradaa ni jedhu sun ilmaan dhinsaa waradaa jedhamu. Uummata babbareedoo ijoollee maccaa. Zarmaan zariin isaanii jechuudha. Maqaa beeta kiristaaniitti moggaasee wanti godhee maal godhee harkaa balleessa. Arrayyuu ilmaan naadinsaa siin jedhu. Dabra biraan siin jedha darbee eebbaan isa. Akka nutti sakaan maqaa jijjiirate sakaan wanti godhe. Seenaan biyya sanaa wanti Oromoo dubbata. Kana daraarsuu danda'u qaba. Daraarsuu danda'u qaba. Isan keenyaa Oromiyaan ijaara. Garuu uummatoota empower gochuu qaba. Oromoon dhiisee dhimma isaa fudhate yoo ba'e qimaanti hin rakkata. Agawun hin rakkata. Koonsoon hin rakkata. Isin galee dabuun miiraaf Itoophiyaa jedhanii immoo amma wanti tokko uummatan yookaan ofii isaanii akkuma jirutti namoonni achi keessatti filaman maqaan dabuubii keessa jiru. Warra bara naftanyoota gondorii dhaqanidha. Akkasitti rakkoo biraa fidu. So Itoophiyaa qabateetu humna Oromoo jechuudha. Wal ta'ee warra isaa wajjin deemu wajjin jechuudha. Qulleessuudha jechuudha. Ideoloojii faashizimii sana. Faashistootas ilaalcha faashizimii, ilaalcha sobaa, ilaalcha wanti biyya sana jeequ san qulqulleessuudha. Qullaa'uu qaba biyyi sun. Yoo riijiniin sun qullaa'e nus nagaa arganna. By the way, yoo alaa namni warreebe alaa abidda boba'aa jiru keessa mana keessa jirta taanaan abiddi sun sissi gubuu danda'a. Riijinii sana akkumatti kophaa dhiibnee Oromiyaa kophaa taane
riijinii sana hunda dhiisnee wanti taana hotte bor naannoo keetii hundumti yoo wal lole yoo xiqqaate maaltu ta'a beektaa rifiwujii sitti baqata. Namoota gara keetti baqatantu heddummaata. Dhufanii sooshaal kiraayisisii baay'ee sitti uumu. So maal jechuudha naannoo sana qulqulleessuu danda'u qabna. Humna sana godhu qabna Oromoon. Ilaalcha keenya sirreessuudha. Ijoollee gaggaarii ka'ee jira. Ijoollee kana gargaaru wajjin dhaabachuudha. Waan goone gochuudha. Dippiloomaasiidhaani. Ani isa kana isinitti nuuf jajjaboo barbaachisaa ta'e. Akarkaarii seeru kun dhaabbata maqaa dhaabbataa fayyadamne miti. Baay'insa warri dhaabbata fayyadamee hojjetee jira. Maqaa dhaabbataa miti. Dhuunfaan hojii hedduudha kan hojjetamu. Bajeta keenyatti baafne. Ani waan hin baase beeka. Dubbadhee namootatti wantoota hin barbaadu. Kanan hin qabne irraa jechuudha. Waan hin baase beeka. Akkamitti mootummoota baay'ee harka mootummaa sanaati akka bu'u. Waa meeqa beekna. Seeratti qacarree wanta meeqatu jira. Maal isiniin jechuufi? Oromoon bakka jirutti yoo hojjete wanti hin sirroomne hin jiru. Kan kana goonu namarraa jibba qabna hin qabnu. Jibba nama tokkorraa hin qabnu. Dammaqee mokonnon yoo Itoophiyaa bulche unkaan dammaqee mokonnon taammaanyi bayyana amma jettan. Yoo bulchi kora kinan qabu. Waan tokko sitti himan. Nama dhugaan geggeessu aayidoolojiidha kan wal lolaa jiru. Aayidoolojii siyaasaatu jira waan bakka bu'an qabu. Isaan bakka bu'an sun warra kaan immoo ni cunqursa. Cunqursaa hin fudhannuudha bari. Jibba namaa hin qabu. Jibba biheerii hin qabu. Jibba wantoo hin qabu. Eenyurraayu? Akkasitti sammuu namaa ibsuu barbaade. Dhimma jarri Itoophiyaa diiguufaas hin jetti. Ofii akka waan Itoophiyaa ijaaraa jirtu. Itoophiyaa diigamuu siin jetti. Maal gochuu siin jetti. Akkas goote akka mucaa haxxee dursitee boossi. Isaan egaa Itoophiyaa fayyisaa jiru. Biyya diigaatu jiran jechuudha. Garee akkasii wajjin kan jirru kanaaf sirni sun qullaa'uu qaba. Bakki Oromiyaa keessaa bilisoome nagaa gammachuu araaraan guutuu itti tolaasaatu jira. Rakkoon hawaasummaa tokko tokko ga'uu danda'a garuu nutti tolee jira. Hundumti gaafa karaatti baanu hundi inqifannaadhaan. Humna akkamii dhufee kana buqqise akkam. Amazing bakka nama dhibaadha. Dhuguma nama dhiba. Waaqayyo hojiirra jira. Gaafa waaqayyo siif hojjetu ati immoo galateeffachuu. This is the system. System of life. Gaafa waaqayyo siif hojjetu ati immoo galateeffatta. Galata keya waaqa itti jabaadhu jetta. Ammayyuu harka daa'imman keenya ajjeesaa jiru kan qabiyetta. Harka sanan qaba waaqayyo. Kana beekaa. Kanaaf hojiirra jira. Hojiin hojjetamaa jira. Hin shakkina jabaadha. Waan xixiqqoodha wantoon ta'ina. Kana ergaan naannoo sanaa dhufee wantoota nama dubbadhe kana walitti qabatee jira. Gaariirra jirra, karaa sirriirra jirra, karaa wantii qabannee jirra. Gammachuu addaa jira. Nama hunduu bahee kan odeessaa, hunduu gammadaadha. Hantuutaaf adurreen walitti hin buutu. Hantuutaaf adurreen walii diina. Walitti hin bu'an amma nagaadhuma. Sana dhufa biyya sana. Guutummaa biyya sanaatti kan argitu. In argitu jechuudha. Gaafa Shimallis Abdiisaaf marroo walammatan kanan barbaadamu. Ani kanan barbaadamu. Shimallis Abdiisaaf marroon. Jawaariif Abiyyillee. Abiyyis du'uu isaan hin barbaadu. Akkuma isitti ne. Namicha amma du'utti waan deebi'uun fakkaatu garuu an du'uu isaan barbaadu. Warra barbaadu keessanii dhugaa isitti. Hin barbaadu. Amma warra akkasii wacan kan dhuunfaa koo isitti. Tokkoon isaa du'uu isaanii hin barbaadu. Maaf akkas akka ta'an naan galu. Yoo didame immoo waraana keessatti gaa waan gootu qabu. Dubbiin kana fakkaatti isiniin jechuufi galatooma. Yoo gaaffiin jiraate gaaffiin fudhadha amala koodha. Yoo gaaffii qabaattan gaaffii isa irratti ni mari'anna. Yoo gaaffiin hin jiru ta'e immoo ni xumurra. Amalli koo dhaggeeffattoota koo wajjin gaaffii irratti hirmaachuudha waan ta'eef isa kan akkam akka jettan hin beeku. Kana fakkaata gayaanni koo irraa. Kanaaf sekendii 30 isinii kennaa gaaffii warri qabdan barreessaa. Yaada gaaffii. Yoo hin jiru ta'e ni xumurraa jechuudha.
Okay, karaa YouTube's na hordofaa. YouTube korraa wanta baay'ee argattu. Achiinis na hordofuu dandeessu. Yeroo baay'ee kan jirratti share nan godhaa. Isarraan seentanii warri subscribe hin goone gootanii hordofuu dandeessu. Darbee darbineen dubbanna yeroo yerootti kana fakkaata gaa. Wanti inni jiru jechuudha. Argaa jiru yaada gaaffii natti mul'ataa jiru. Tole dhaggeeffatoonni koo har'aa gaaffii hin qabanii. Fayyaa ta'aa, galatooma. Ulfaadhaa. Keessaas na gaafachuu dandeessu. Yeroo gaarii siif haa ta'u. Kana fakkaata.